Bullaa kana bira warroonni dugda faasin dhukkubu hojii isinitti baay'atee bullaan kun waan gaariidha. Namni hojjechuu isaa beektan. Dhugaan kolfinaa rabbi bullaan gaariidha bar. ቆይ ሁርጂ ሀዊ ሀዊ ዱባዱ ማለት ብታችሁ ተፈቹ ሜቃ Dhugaa sinin jedha rabbi dhugaa hojiin madaami isinitti baay'atee rabbi dhugaa sinin jedha dhugaa sinin jedha baran waan sin takkamu sinitti maa jira bar. beekonetti dhugaa rabbi ragaa si habaasanillee hin beeku waaqisicha itti faana Sinin taani ma warri hojjechuu isaan beekne karaa keessaan na dubbisaan immoo haasaan qaba waan ta'eef warri hojjechuu isaan meeqaa beekne na biiftu gaafadha. bullaan sun meeqaa sin jedhu maqaan isaa Akkuma marqaa hojjetan sanitti hojjetta akkuma marqaa hojjetan sanitti hojjetta waan nama rakkisuu miti. Damma warri barbaadan dammi jira. bullaan meeqadha biiftu nageessu be Kiiloon 40 gimmaanyi birri 30. Haatimiitiif godhachuu dandeechu dhugaa rabbi haatimiitiif godhachuu dandeechu dammaanii dammas biratti bitattanii dammaanoo bitattan dhugaa sirriitti hin jabaattan hojii madaamitti. Illee jira shi kanatti miti illee jira ajjaa dhiqeessin hin jira. Kanaatti miti hin jira. Atimiitiin illee hin jira kam. Waa hin beektaates bakka goobotii namaa hin beekta faayidaa bullaa hin beektaates. isaa urjii mutti qabadhu hawwiina jechuudha bakka adiisa dachoo komentii ilaalinaati Ajjaadha kun immoo kan ati miti. Si ergaa jechuudha jechuudha. Abbaanas dhuftanii fudhachuu barbaadanis okey rakkoo hin qabu. Beeftu Ooyee jirta akka jirtaa akkama nagaadhaa. Biiftuu lubbu Ooyee keessana si dubbisa ishee dubbiyyee. na dubbisi kinoo waasaap irraa hin haasofna ishii bareeddu koo waan barbaaddu walitti si qabeessi ergaa. Ishee saadukoo waasaap irraa nas erga waan hin barbaade suuraa isaa ishee lubbu. Ishimma warri biraa dubbaddaa waadaa baga nagaan dhufte akkamaadhu. jira galatti rabbii bagana kaanna eegdan hundi keessan akkam Jirra dhugaa. jabaadhu shi gobos natti toleera bakka haalatti hojiitti eegalte Maangoo naree giddiidha kan hojjennu malee hin jiraatnu maniire. yaa jabaadhu shi Amma biddeena nu waan bitaa tureef. Maayini qibaasi biddeena. Waan as keessa jiru hunda isaa. rakkoon hin jiru Akkasii na warri kunis gaayis namni asirra jirtan kun hundi keessanuu waan barbaadan yoo jiraate eessa jirta amma. Intanaa keessan jira. Shaamizii kiyya surree kiyya keessa. Eessa naqaree isaan keessa. Waan immoo intanaa barbaadanis ምን ነበረ የሚባለው? maal garbuu intinaadha ta'u maali waan dhugamu sun Kennattoo jedhe. dubartii akkanaa dhagaagaa Garbuu kennattoo yookiin qariboodhaaf ta'uu jedhiin ni biiftu. ፎቶ እንጂ አማማ ምንኛ ነው ይሄ ደግሞ warri biraa gaayis warri ol baatanii amma namni 360 nas dirtan kuni Nambira maal faa jira biiftu iftu biiftu maal faa jira? biraa maal maaltu jira seete wanni dhabame hin jiru akka waliigalaatti lubbu as keessa waan nyaatamu kuni hin jiraa jedhi waan baay'ee jira dirqoosni ምናምን illee hin jira jabanaan Dirqoonni ishigin meeqa barbareen ishigin meeqa? አምስት ብር ነው አይደለም meeqa diddama birrii diddama Barbaree noo ishigin barbaree biyyaati. ደግሞ ዲኖ ፓንቲ ፈሬ Meeqa ishigittiin?
Kuni gimmaanyi tokko Eenyumti meeqa kan ol qabde kun? birrii 30. Saafuu maaltu gadi si buusaa? Ruubiin hin jiru lubbuu gimmaasha malee ruubiin hin jiru. Jira buchoo birrii 15 ruubinis jira. Okkee walirratti naa ergita tirkoo sattee qibaatii sittan himan qibaatii immoo kan urjinaala ta'e kan magarsuudha. Urjinaala ta'e faamilii taana waan ta'eef waan bareeda natti erga. Karaa biiftuu dhuftanii dhugaa dubbannoo ta'e waan gadheen bitattan jedhee yaada bargitiidhaanis garuu argisiidha. Ani koo akka abbadanii soba sana keessaa hin qabu beektu miniiree ani urjinaaluma biiftuudha. Takka amma meekaabbii minaamina maafan jibba beektu ani amma takka namni tokko lafatti hin bareedu jaa gaafuma onlaayinii irra of qaqqabee ba'u sun hin jiru na bira. Maaninatii ta'ee hin ba'u barbaada. Asis immoo suuqii kanaan bargit addisiidha. Gini isaan gaafadhe waan bareeda ta'e waaqa isaanillee wal madaaddalchiisee sinii dhufa ishee inaa warri karaa biiftuu dhuftan waan takka irrifatina asinii jira. Sinii feemesiina gootanii ani akkamitti waan sin barbaaddan orjinaala sinii erguudha. Ilaal intinaa rifeessattis jira. Biiftuu na galchi sinan galcha. Maal jedhamaa yookaan rifeensa keessaa gaafa dhiqattanii kaatan ifilaa kuma sana immoo kaaskii isinii galchaa jechuudha warri barbaadan birrii diraama 100 jechuudha. Waan biraas namni biraa warri gastiira jirtan kun akkami nagaa keessanii warri waa barbaadan urjii nagaadha. Jaa turte beeshii dhaqbaatee aggiroo gaafate kan mataa magarsuu hawwii dubbadhuuti. Yoon dubbate ta'e urjii otoo akka qofaa ta'e ko ganja garanjaa kaasnaa gini amma immoo hojiirra jira waan ta'eef. Tara gaagga immoo ijoolleen madaamii barbaachuu dandeessi. Fedhanii agaa hojjetu. Ishi kiyyuu dubbadhu lubbu biifoo na galchee warra Dubaay keessa jirtan bichaadha please amma hojiidha. An dhaggeeffadhaa sa'a 24 akkaawuntii kiyyaanii miti kanan hojjedhu akkaawuntuma biree akkaawuntii alaa sanuu kennee ittiin hojjenna malee garuu waa isinitti himu tokko dhagaa sa'aatii itti qallannu hin qabna. Ajaan namni sa'aatii hojiin hojjedhu sa'aatii itti qallannee geemii taphannee fataa jennu hin jiraata. So sa'aatiin ittiin hojii hojjennu immoo hin jira waan ta'eef ijoollee Dubaay keessa jirtan bichaa ergadha. Nin beeka warri naa gammaddantu baay'ata gini haa ta'u malee immoo hojiidha kaakuni gochuu. Akkasii chaarjeriin irratti cufuudha ka'e himadhaa warri waa bibbitachuu barbaadan lakkoofsa keessan karaa keessan akka anachi fidee isin dubbisee isin erguu nan danda'ashi. Yaa. Biiftuu yoo fooloo na deebiste malee koomseejis biraan ga'u. Ashi maakoo galatoomii dhugaa. Jajjabaadhuun seen jedha. Si wajjin jirra nuushi amma macarashaatti eenyuttuu harkaan kennin badduutu nama balleessuu kaate sila ta'eef addunyaa kanarra. Are ijoon maanu qofture indee injiraannan maa inni sa'aatii kan akkos hin bira halkan wili rafaa malee indee ani dhaggeeffadha daasforoonni kun nama rartuu gaarrii badhaabdanii nu jala teessan kana. Akkasi bareeddu koonaaf jiraadha dhugaa warri na jajjabeessuudha seentan irnaa gaayis deebi'ee seena arrallee yoo seenu nas lakkaa geemi sabboona jira chaarjerii. Nutti hin baxabaxamee nu Haasa'ika. Xiqqoo haasa'itoo hin deemi bakka. Beeftuu keessaan sitti mashii bilbilli keessa jira. Bilbilli kooku. Bilbilaan tuufii kennaatu waan barbaadde tokko keessan irraa ajajadhu obsee na bira jirti na gaafachuu dandeessan faamiliidha waan ta'eef. Hundi keessan faamiliin boruudhaanii dhuftanii hundi keessan jajjabeessitanii irraa bituu qabbiqaa tokko. Amma biiftuu qaxalee jechuudha isintu jabeessuu qaba. Yalla. Shira Biiftuun argita. Rabbi yoo barbaadde namni ergu hin jira. Maarami nu nama afur taanee jirra walitti nu ergi dhugaa waaqana ol bira jirra jechuun Itoophiyaan namni afur. Waan barbaanne nu ergi tara Ramadaanan booda agarsiisa lubbuuti ammaa miti qoyirama amma hojjaanu nu mudde nu sodaanne ofiilee. Biiftuu odoon taane mucayyoo wayii ergi. Malee biiftuu lamaa.
inergani na fakkaate. Isni mina ergutuu fi dhugaa rabbii naa zazante dhabra hundi du'aa qamiin min uffata ijoollee daayyaa. Wayne ani minaa yaade maal ijoolli nu bira ejjedha nuudu akeecha irra warri Saudii. Anta kaa dhugaa rabbi odoo Dubaay keessa jiraatte ambirruma kootu nu siin erga waaqa damoota yarraa uffannasee garuu immoo. Ani sillaasan arraa baga intala ta'u godhetti ta'u baga. Anji bilbilina ergi keessaan ishee. Ciao, otoo narratti hin cufinan ba'a. Ishiin as hin jirtu.